OBN kan hordofaa jirtan kun sagantaa yeroo kaayyoti akkam jettu hordoftoota keenya qophii sirbaa fi odeeffannoo qindeeffannee isin biraa ga'uu fi jenna maarree akkuma barame qophiin keenya har'a ammoo artistii Ray kan isin biraa gahu eenyu jechuun keessanii nafu egaa kiiloomeetira hedduu imaluudhaan Harargee Bahaatirraa nama istuudiyoodha qabna jechuudha har'asi. Maarree qophiin keenya immoo bareedee akka isin biraa ga'uuf ispoonsaroonni keenya jiru Qarcaanshee Tireedingii fi Baankii Awaash ulfaadhaa galatooma jennaani ergaa isaanii hordofnee kan walitti deebinu ta'a nu faana tura. Dur dachee biyya keenyaa keessatti yeroo duraatiif re'een Kaalid baala muka tokkoodhaan dhamattee gammachuuf ka'umsa taate. Kaalid gammachuu kana fudhatee yeroo duraatiif ilmi namaa buna addunyaadhaan akka waliin ga'uuf karaa ta'e. Bunaaf nagaan dhabinaan aadarraa ka'ee dinagdee sochoose. Qonnaan bultoonni biyya keenyaas oomishuudhaan addunyaa irratti kabajaaf ulfina yoo argatan Qarcaanshee Tireeding anniisaa qonnaan bulaa ta'ee anniisaa dinagdee uumaa jira. Qarcaanshee Tireeding yeroo duraatiif biyya keenyatti teeknooloojii bunaatiin wal nu barsiise. Qarcaanshee Tireeding yeroo duraatiif qonnaan bulaan sanyii filatamaa bilisaan argatee oomisha gaarii akka oomishuuf bilisaan raabsee buna gatii gaariidhaanis irraa bite. Qarcaanshee Tireeding yeroo duraatiif bu'aa ce'ee fi baasii hin malle qonnaan bulaarraa hambisuuf Finfinnee malee giddugalli bunirraa gabaa addunyaatti ergamu qopheessaa jira. Waggaa waggaadhaan yeroo yerootti nuti guddinaaf hojjenna. Maarree lammiileen keenya koottaa waliin hojjennee seenaa haa galmeessisnu. Qarcaanshee Tireeding. Qarcaanshee Tireeding. Giddugala qunnamtii maamilootaa yaada gaafii fi komiiwwan maamiloota keenyaa fudhachuuf nu dandeessisu sarara bilbilaa kaffaltiirraa bilisa ta'e 8980 qopheessinee isin tajaajilu irratti argamna. Tajaajilawwan baankichaa beekuu hoo barbaaddan komii fi gaafiiwwan kamuu hoo qabaattan kenniinsa tajaajilaa keenya irratti yaada qabdaniif dabalataanis chaanaaliiwwan miidiyaa hawaasummaa toora marsariitii fi iimeeyilii baankichaatiin gaafiiwwan yaadawwanii fi komiiwwan nuuf dhiyaataniif giddugalli qunnamtii maamilootaa keenya deebii barbaachisu kennuu irratti argama. Giddugalli qunnamtii maamilootaa yaadawwan gaafiiwwanii fi komiiwwan maamilootaa afaan afuriin jechuunis afaan Amaaraa, afaan Oromoo, afaan Tigriffaa fi afaan Ingiliffaatiin guyyoota ayyaana ummataa fi amantaa dabalatee lakkoofsa gabaabaa waamicha bilbilaa 8980 dabaree 3 sa'aatii 24f isin tajaajila. Sarara qunnamtii maamilootaa keenya dizaayina keessoo isaatiin bifa haaraadhaan gurmaa'ee hojjettoota keenya giddugala sarara qunnamtii maamilootaa gaafii keessan deebisuuf qophii ta'anii isin eeganiin sa'aatii 24f isin tajaajila. Giddugala waamicha bilbilaa kaffaltiirraa bilisa ta'e 8980 Baankii Awaash. Walitti deebinee egaa hordoftoota keenya qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira yoo yaada qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenya haloo jechuu hin dagatina. Egaa keessummaa affeerradheen jira akkuma sila jedhee kiiloomeetira gara 500 olii imaluudhaan Harargee Bahaarraa yookaan immoo magaalaa Hararrirraa kan nu biratti argamte artist Salaam Alamaayyoti. Baga nagaan dhufte Salaam. Baga nagaan eegdan. Tole egaa Salaam YouTube irratti baay'ee beekamtuudha. Sirboota adda addaa sirbiteeti jirta. Mee Salaam akkamitti of ibsiti? Eessatti dhalattee guddattee kan jedhu achirraa kaanu? Tole dhaloonni koo gaa Xollaayitti dhaladhe. Bachootti guddadhe. Tole. Shawaa Kibbalitaa. Tole. Abbaan koo loltuudha. Loltuun immoo bakka tokkotti hin taa'u. Tole. Iddoo garaagaraa irratti waan deddeemaniif akkasumatti bachootti guddadhee gara Finfinneetti yeroo umriin koo barnootaaf ga'u. Chiimbuuda muraasa baradhee tanan gara Harargee lixaatti gara biyya qashtiitti qajeeltee jechuudha. Harargee lixaattiin akkasitti chitti barnoota xumure. Tole. Tole gaamee baandii afran qalloo keessaa akka jirtu gara booda ni kaafna isa kana quban qaba. Mee hojiin ati dura uummata ittiin baate akkamitti yaadatama? Maal fudhatteeti waltajjii ittiin baate? Akkamitti gara artiitti dhufte? Kan jiru kana yaa kaafnu dursine. Gara artiitti kan hin dhufee magaalaa Baddeessaa keessatti godina Harargee lixaa. Gumii adda addaa irratti nan hirmaadha.
carraan daddaraaroo dorgomii daddaraaroo dhufe. Daddaraaroo. Daddaraaroo OBN dorgomsiisuu jechuudha. Marsaa lammaffaa irratti akkasitti dorgomee kanan Oromiyaa irratti dorgomnee achumaan Harargeen bahaa na fudhatan jechuudha. Achumaaniin gara baandii Afran Qallootti makame. Egaa daddaraaruun namoota hedduudhaa fi ka'umsa namoonni kan akka Andu'aalam Gosaa fa'a kan akka Keekiyyaa fa'a namoonni hedduun daddaraaroo irraa warri dhufan jiru kan akka Haliimaa fa'a kaasuun ni danda'ama. Atis nama tokko jechuudha. Odeeffannoo haaraati. Egaa daddaraaroon OBN tanaan dura deemaa ture. Namoota gurguddoo uumee jira jedheen yaada. Hayyeegaa mee akkamitti yaadatta daddaraaroo yoo saniiti? Daddaraaroon weellistoota dandeettii osoo qabanii dhokataniif carraa guddaadha. Tole. Anaafillee carraa guddaa naaf uume jechuudha. Harargee bahaatti seenuuf Afran Qallootti makamuuf. Sila daddaraaroon jiraachuu baate jechuun sila akkamii jechuun. Otoo inni jiraachuu baate sila carraan kee akkam ture? Yoo gatii si kafalchiisa. Bakka baandii guguddootti makamuuf jechuudha. Hundaafuu ijoollee daddaraaroon amma gara sirboota baasuu ijoollee baasaa jirtuuf carraa guddaadha daddaraaroon silaa itti fufellee. Daddaraaroon amma hin jiru maal jettaati? Nutu marsaa tokkoffaa dorgomneetti lammaffaa osoo eegaa jirruuti akkasumatti dhaabbate. Silaa carraa guddaa ta'e. Warri dorgomsiisu akka silaa itti fufan ijoolleen hedduu dhokattee jirti carraa guddaa uumaaf sila akka bahan jechuudha. Artistoota gama muuziqaatiin, gama shubbisaatiin, gama fiilmitiin, walaloo adda addaa barreessuutiin namoota hedduu uumuu danda'a. Daddaraaroon yookaan immoo egeree taalentii warri jedhamas televezyiinii biraatirra warri jiran cimanii itti fufuu qabuun dhaamsa keenya. Hayyee galatoomee gara hojiilee keetiitti immoo deebinaa. Salaamii hagammaatti hojii meeqa hojjettee kan jedhu akkamitti yaadatta? Hojii sirba laman hojjedhee kan dhuunfaa kiyyatti jechuudha. Tole. Sadaffaan sirba kooronaadha gaafa biyyi rakkoo irra jirtu san akkasitti gaanutis haga dandeenyuun ergaa dabarsinaa miti. Tole. Akkasitti yeroo san. Sirbi kiliipiin duraa kami? Ilmoo koo wajjin hojjedhee milkiitoo jedha seenaa dhugaadha. Intalateeti ishiin? Talakooti. Ayyee namoonni hedduu gaafachaa turan. Talakooti seenaanis seenaa dhugaadha. Walaloo yadaloos natti hojjete. Tole. Akkasitti sirbii duraa sanii lamaffaan immoo boonaa Harargee jedha. Sadaffaan kan akkuma isin jedhe kana kan sirba kooronaati. Tole egaa. Salaami sirboota amma ati natti himte milkootoo boona Harargee kan jedhu akkuma jirutti ta'e sirboota immoo artistoota biraa wajjin sirbiteetu jira. Farahaan Sulee faana yaadadha. Sirba Farahaan Sulee wajjin kiliippii haadha warraasaa wajjin hojjete Nuuraleenii kan jedhu sanii fi boodarratti immoo Shaggooyyee fi dhiichisaa fi hellee walitti. Tole. Sagalee anaa fi Nasraatu fi ijoolleen birootis afaanis jiru. Haati warraatis ashiitaan itti jirti. Akkasitti kaboodaa kana wajjin xiqqootti hirmaadheen jira. Kan duraan immoo haadha warraasaa wajjin hojjete. Fi kan biraa immoo ijoollee weellistoota xaafoo irratti ijoollee lamaafin seenee gara sirba sagaliin akkanatti sagalee Nuuraan Misbaa fiicharii jedhaman kwaayiriin seenee fi akkasitti kiliippii irratti immoo lilas hin hojjannis ani kan boodaa kana kan Farahaan irratti xiqqoo hellee irratti hirmaadhe malee Nuuraan Misbaa Shaggooyyee hojjetee jira. Elemoo Aliitu qindeessee fi Oromiyaa irratti istuudiyoo Oromiyaa Elemoo Alii isa san irratti nama biraatu hojjete sagaluman seene
Tole egaa mee gara milkootootti deebina. Mee seenaa sirba sanii kaasigaa seenaa gaafan jedhu walaloo yeedaloo isaa eenyutu akka walitti qindeessee kana kaafnuti. Intala kee immoo akkamitti leenjiftee kan jedhu illee odoo kaafte. Sagaleen ishii ajaa'iba. Sirba sanii seenaa kooti. Qabiyyeen isaatis jechuun ni galaa bar hundaafuu jechuun waan of keessaa qabu jechuun haati tokko ilmoo ishii abbaa malee yeroo guddistu yookaan immoo abbaan haadha malee yeroo guddisu rakkoo ilmoo wajjin dabarsan irra guddaa immoo haadhatu ilmoo wajjin dararama. Maali kennaan sun hin kennamne abbaaf. Amma nuti ijoollee keenya baannee hojjechuu hin dandeenya. Dhiirri immoo hin danda'u. Uumamaan jechuu kooti. Hin dandeenya takka. Jechuun kan danda'anis jiru kan hin dandeenyes jiru. Amma hin jiru gaa kan baatee hojjetu hin jiru. Amma ilmoo koo yeroo guddisu baay'ee rakkoo guddaa. Ilmoo teetiif jettee waa hedduu taata. Eeyyee akkasitti gaa seenaa dhugaati. Inumaa unan tuttuqee beektaa. Yaadni isaa waan jechuun ijoolleen yeroo ijoollee guddistu dirqama keeti fedhii isaanii guutuun isaan immoo rakkachuu hin qaban. Sirriidha. Akkasitti odaa warri irratti illee kaadhimamee ture sirbi sun. Walaloo fi yeedaloonis kiyyaa. Seenaa istuudiyootu viidiyoo naaf hojjetee Binii Baanaa isatu immoo muuziqaa isaa hojjetee jechuudha. Baay'ee bareedadha. Mee sagaleedhaan jedhitoo sirba kana hordoftoota keenya biraan geenyee sana booda immoo walitti deebina. Si yaadee harmeetoo na kottuu dafiitii otuma fiigduu ayyoo aduun sitti lixxii. Uumana guddistee gargaarsa abbaa malee kan lubbuun aflaatu mee eenyu si malee akkana naan jettee garaa na nyaatini siif midhamuun kiyyaa dirqama yaadini akka namaa miti kan nu uume qabna rakkoonni dabarti keessaa numa baana. Walitti deebine egaa hordoftoota keenya OBN waaree booda kan nu hordofaa jirtan kun sagantaa yeroo kaayyootii keessumaan kan koommoo Salaam Alamaayyootii egaa Harargee Bahaa magaalaa Hararirraa imaluudhaan nu biratti argamte. Salaam sirba baay'ee nu affeertee dhufaadhu galatoomi. Tole ani milkii baay'een ajaa'ibsiifadhe. Sagaleen ishii baay'ee bareedadha. Amma yoo kana guddatteedha yaada. Mee maalirra jirti ishiin gara artiitti kana dhufaa jirti moo akkami? Ani sanirratti hin dirqisiisu. Beektaa yeroo tokko wajjin nu afeeru. Walalollee barreesseen kennaa fi waltajjii irra baatee ni dhiyeessiti. Sirba kana immoo barreesseetiin kennee fi yeedala wajjin akkasitti akka qo'attuun godhe malee gara artiitti fedhi akka waan ishiin barbaaddu haa taatu malee ani hin cinqu hin dararu. Garuu sagalee baay'ee bareedaa qabdi. Yeroo tokko yeroo waltajjiin waamanii amma eebba garaagaraa irratti ishiis fidii koottu naan jedhanii akkasitti sirbuma san sirbinaa. Yeroo tokko immoo shaggooyyee naaf seenti. Nuhoo goobanas tokkummaan hin sirbiti. Akkasitti na didde yeroo tokko. Nadhiis hin deemu maal naan jetti. Ani barnoota bakka hin deemu ganaa na fudhattee hin deemin naan jetti. Yeroo akkas naan jetti tanuma qofa na baasiin jaan. Tanuma qofa. Amma achiin booda akkasitti amma qabee hin deddeemuun barnootumarra jirti. Tole baay'ee bareedadha. Egaa gara sirba immoo lammaffaatti ceenaa dandeettii biraatis akka ati qabdu quban qaba. Gara boodatti itti deebina. Baandii afran qalloo keessatti egaa baandii seena qabeessa maqaa artistoota bebbeekamoo Oromoo qabsaa'ota Oromoo durii afran qallootiin kan hojjechaa jirtanii atis cimsaati jirtaa galatoomi.
Boona Harargee kan jedhutti immoo ceenaa mee ergaa dabarsii fi uummata Harargeetu uummata qashtii bahaa kan maal jettaame? Harargeen biyya jaalalaati. Hedduun isin jaaladha, isin kabajaa. Uummata qashtii fannaana bashaasha. Bishaan irra xaliila. Naaf jiraadha, isin jaaladhaan jedhaan. Ayyee gamee Boona Harargee immoo akkamitti ibsitaa? Sirbi Boona Harargee jedhamu iyyuu shaggooyyee jedhamu ture? Shaggooyyeedha. Yeroon qopheessu yaadni isaa dhiira dubartii takka jaalatee qaqaanfatu, sodaatu, saniifin sirbee jechuudha. Kanuma akka biyyaa kana fa'aa jechuudha. Jechuun amma jaalalaan illee qabamee nama jaalala isaa ibsuu hin dandeenye. Beektaa? Akkasitti of keessatti qabatee ishiin immoo akka aadaattis amma dubbiin jijjiiramte malee miti akka aadaattis dhiiratu sirriidha. Gaafata amma Gaafii dhiyeessa. isheen kun immoo ishiitu gaafata booda akkasiin godhe gaane. Jechuun ifa jechuun natti sirraa bareedaa jettiin bara. Tole. Sirraa bareeda. Teeti akkasumatti itti himti achumaan. Ayyee. Walaloonis daloonis keetu? Walaloonis daloonis. Hin bareeda. Sirbicha egaa sagaleedhaan jenna. Achirratti immoo namoonni hirmaatanis jiru. Daagimfaa irratti ilaalaa ture. Daagim Masfin. Moodeela ta'ee naaf hojjate. Tole. Sirba kana immoo sagaleedhaan jennu uree takka. Yaa magaala lookoo. Boona alma Harargee naafaya garanku yooni jaansi argee daftende mini kootu ko waliin taphanna yaada garaa keessa suuta wal gaafanna suuta wal gaafanna. Cirrachi walitti qabamee xuubata. Xuubnis walirra naqamee gamoo ijaara. Coobni bishaanis kuufamee gaanii guuta. Kanarra qusannoodhaan tokko jettanii jalqabdan fuulduraaf heddummatee jireenya milkeessa. Jireenyi akka jijjiiramuu abdiin guddinaa akka eefu xiqqaatee guddatee osoo hin jenne kuufachuun fala ta'a. Rakkoon mammaaksa akka ta'u jireenyi akka miidhagu kan dhamaatanii argattanirraa osoo hin qisaasessine mudaa itti kuufachuu. Coomni dafqa har'aa mijaa'ina jireenya boruu akka ta'u hawwiin akka dhugoomu. Guyyaa hundumaa aadaa qusannoo waliin jiraachuu. Miidhagina jireenya keessanii fi maatii keessan boruutiif har'uma qusachuu jalqabaa. Milkaa'ina jireenya keessan boruutiif har'a hojjedhaa. Awaash mudaa itti qusadhaa. Baankii Awaash. Egaa salaam immoo dandeettii biraatis qabdaa. Fiilmi irratti hirmaattaa. San dura garuu adaadaadha amal maal ishiidha fi jedhan. Amal maalii waliin wal fakkaatti wanta ta'eef adaadaa ishiiti Harargeetti. Amal maali warra cirooti Harargee lixaa warra cirooti. Namoonni naan jedhu wal fakkaatanii maal naan jedhu malee miti. Sinni shaa'uun akkamitti walitti dhufte? Sinni shaa'uunis fira naan jedhan immoo odeeffannoo egaa nan odeeffadhaa miti ogummaa kooti wanta ta'e. Sinni shaa'uu mul'ataan mucaa adaadaa kooti. Tole. Bachootti wajjin guddanne. Ayyee. Innis sirba bareedaadha sirbe. Gaafa ijoollummaa. Tole fiilmii immoo hojjetteertaa jedhan. Fiilmii irratti siitkoomii wanta bakka gabaabduu tokkoon seene fiilmii diyaaspooraa ijoolleen Dirreedawaa hojjette irratti Sharmaarkee fa'aa beekta gaa. Fiilmii irratti ijoollee koomedii Sharmaarkee fi Iskee fa'aa fiilmii sun bareedaadha. Namoonni baay'een itti hirmaatanii jiru. Akkasitti itti hirmaadheen jira fiilmii sana irratti carraan hin jiru malee sila maal jedhama tureen isaa diyaaspooraa. Diyaaspooraa taatee hojjette? Lakki.
dhalaa dhiiratumtu. Jechuun gaa jechuun wanti naa kenname suni gabaabduudha. Amma fiilmii san irratti hojii maarshaal aartii jira. Amma dhalaa aartii barattee amma yeroo tokko dirqama dhalaan waan shiitaa fi uffata qamisa fa'aa uffatteef firraa dhorkuu hin dandeessu miti. Dirqama kofoo uffachuu qofaa miti beektaa ispoortii hojjettis. Amma bakka sanitti nama ispoortii hojjetee maarshaal aartii dandeettii qabuu fi nama guddaadha. Akkas ta'eetiin hojjedhee garuu karaa irratti mucaan Maaks jedhama wallisaadhaas. Achuma abbaa torbee irratti kanaan dura dorgomaa ture. Raappii wayii baasee jira sirba raappii beektaatu. Isa ture karaa irratti Suqoccoolee dhufe. Eewwas akkas karaa irratti yeroo deemu akkas obsaan nadhiisii maal jedheetiin erga wanta jedhee booda maal fiddaati dhalaadhaa naan jedhe. Akkasittiin gaashiita goolee qabeetiin caccabse. Eewwas akkasii bakka kan dhugaan dhayeewwan abootuun dhiirarraa aara qabdi ishee wajjin hin dalagu jedhe. Koottu fiilmii afaan Oromoo hin dhugoomsinan jedhe fiilmii Hindii miti kan hojjennu. Hin fakkeessinu akkasitti sanirratti hojjedheetiin jira garuu carraan hin jiru malee hojii aartii waan tokkoon qofaan daangeffamuun ani barbaadu beektaa. Hunda irratti hirmaachuun barbaada. Meeshaa taphachuu fa'aa amma giitarri jira, kiboordiin jira, meeshaan biraa kan muuziqaa jiru. Isaan taphachuu irratti yoo akkamii sala? Meeshaa muuziqaa fedhiin qaba malee dandeettiin qabu. Tole gaamee Salaam gara fuulduraatti maal qabattee dhufti gaafii sadhumaa goonetu xumurra. Kanaan dura sirboonni amma sirboota duriitu jira. Kan wallistoonni bebeekamoo akka Haaloo Daawwee, Almaaz Tafarraa akka Harargeetti jechuu kooti beektaa. Harargeetti amma naannootti jiru san amma ijoolleen sirboota dur haaromsanii baasuu jiraniimi. Anis akkasitti sirboota Haaloo Daawwee, Almaaz Tafarraa amma irra guddaa waltajjiirratti Kadiir Seed nan taphadha baadiyyaa. Alii Birraas nan taphadha. Hunda Qamariis. Hunda shuquluudha bakka. Baay'ee bareedaadha. Sagaleen kee namatti tola. Galatoomi. Salaamii Alamaayyoo ulfaadhu galatoomi. Egaa kiiloomeetira kana hunda imaltee keessumaa yeroo kaayyoo ta'uu keetiif ulfaadhu galatoomi. Galatoomaa isinis. Sirba immoo egaa Boona Harargee jedhu hordoftoota keenya biraan geenya hordoftoota keenya Boona Harargee isin affeeranii nagaatti jedhaa qopheessanarraa Abbabaa Maqraa gama ogummaa teeknikaatiin firaa hawaasa wal faana turre haga torbanitti nagaatti jenna.